Milkaa'ina imala badhaadhinaa fi lammiin hunduu hojii tajaajila lammummaatti hirmaachuun murteessaadha. Mootummaan jijjiiramaa uummanni Oromoo sirna isaa ganamaa kanneen akka haqa waloo fi mana murtii aadaa, nageenya waloo fi gaachana sirnaa walgargaarsa waloo fi buusaa gonofaa tajaajila waloo fi kenna tajaajila lammummaatti akka deebi'uu fi xiyyeeffannoon hojjechaa jira. Tajaajila lammummaadhaan hojiin xixiqqoo jalqabameen amma hojiiwwan 58 ol tajaajila lammummaadhaan hojjetamaa jiru naannoo keenya keessatti. Akkuma sila dhageessan bajeta mootummaa naannoo Oromiyaa caala tajaajila lammummaadhaan uummanni keenya kan hojjete. Iddoo addootti waliif fakkaatu garaagarummaa qabu. Garuu bajeta keenyaa ol tajaajila lammummaadhaan sochoosuun danda'amee jira Oromiyaa keessatti. Uummanni keenya mootummaa qofa kan eegu hin taane of akka misoomsu taasifamee jira. Manneen bu'uura boruu sila kaafne, faarmaasii hawaasaa sila kaafne, daandilee riqaalee adda addaa, waajjiraalee gandaa sila kaase, mana jireenya hooggansaa sila kaase. Kana hunda hojjechaa jira. Bara kana qofa biiliyoona 360 ol uummanni keenya tajaajila lammummaatiin raawwatee jira. Waggoottan jahan darban naannoo Oromiyaatti hojii tajaajila lammummaa karaa idilaan hojiirra ooleen lammiilee hedduu fi rakkoo hawaasummaa furamuu bira darbee jireenya fooyya'aa akka jiraatanii fi bu'aa guddaan galmaa'us danda'eera. Oromoon aadaa isaa, duudhaa isaa, seenaa isaa isa kaleessaatti deebuu qaba gaafa jennu Oromoon sirna gadaarraa kan baranne wal gargaaruu, wal deeggaruu, wal hirbuu, wal utubuudha jechuudha. Waloomni hariiroon hawaasummaa iddoo Oromoo biratti iddoo guddaa qaba. Kanaaf daboodhaan namni kan bahee mana waliif ijaaruuf, daadoodhaan bahee lafa waliif qota. Wal bira dhaabbata Oromoon duraanuu hin jiraatu waan ta'eef duudhaa dagatamaa dhufe sanatti deebisnee duudhaa keenya cimsinee seera itti tumnee yoo deemnee waan kana bu'aa guddaa fiduu dandeenya jedheeti labsii kana kan baase. Egaa labsii yeroo bahu jalqabee mootummaan xiyyeeffannoo guddaadhaan kan irratti hojjetaa jiru. Bara 2012 hojii yeroo jalqabu gosa hojiiwwan 10 jalqabee bara kana ol guddatee gosa hojiiwwan 58 hojjechuun danda'amee jira. Haga ammaatti bara 2012 jalqabee hojiiwwan tajaajila lammummaadhaan raawwataman naannoo qarshii biiliyoona 654 ta'uu danda'ee jira. Hojiin kun aadaa wal gargaarsaa uummanni qabu caalaatti akka cimu taasisuun bakka humni mootummaa qaqqabuu hin dandeenyetti qaawwaa mootummaa duuchuun imala badhaadhinaa jalqabame galmaan ga'uu keessatti gahee guddaa taphachaa jira. Hojiin kenna tajaajila lammummaa agarsiistuu tokkummaa, obbolummaa fi aantummaati. Daangaa tokko malee waliif birmachuu qaba waan ta'eef. Hojiin kenna tajaajila lammummaa akka Oromootti aadaadha. Nuti uummanni Oromoo aadaaf safuu fi duudhaa biyya keenyaa qofa osoo hin taane addunyaa fakkeenya ta'uu danda'u hedduu qaba. Kana keessaa immoo aadaan wal gargaarsaa, aadaan wal bira dhaabbachuu, aadaan walii tumsuu fi yeroo rakkoo walii qaqqabuu kan addunyaadhaafis fakkeenya ta'uu danda'udha. Bara kanas hojii kenna tajaajila lammummaa dhaadannoo harmee faara galfii dhalootaaf kunuunsa jedhuun sosochii guddaa uumuudhaaf karoora guyyaa 90 qopheeffachuudhaan gara hojiitti galuudhaaf sagantaa baniinsaa har'a qophaa'e kanaan guutuu Oromiyaatitti iddoo hundatti sosochii guddaadhaan ijaarsaa fi suphaa mana harka qalleeyyii fi iddoo tapha ijoolleetiin kan gaggeeffamu ta'a. Guddina biyyaa ariifataa fi itti fufaa taasisuu fi carraaqqii mootummaan taasisuun cinatti humni waloon yookaan tajaajila lammummaa naannoo keenyatti hojiirra oolaa jiru murteessaa akka ta'e sirriitti kan mul'isedha. Bara 2018 kanattis akka naannichaatti hojii tajaajila lammummaan gosti 72 waggaa guutuu lammiilee hundaa hirmaachisee hojjetamuufis karoorfamee jira. Akka waliigalaatti bara 2018 hojii tajaajila lammummaa gosa 72 tilmaama maallaqa birrii biiliyoona 360tti shallagamu raawwachuuf kan karoorfame yommuu ta'u, kan keessaa hojiiwwan gosa 34 tilmaama maallaqa biiliyoona 108tti shallagamu ganna kana keessa raawwachuuf karoorfamee jira. Hojii kana keessatti namoota miiliyoona 30 tuqaa 6 ta'u hirmaachisuudhaan namoota naannoo miiliyoona 30 tuqaa 1 ta'u fayyadamaa taasisuuf kan karoorfame yommuu ta'u, hojiileen kun karaa qindoomina qabuun miira lammummaa fi naamusa olaanaan akka raawwataman
ni taasifama. Hojii kenna tajaajila lammummaa bara kanaatiin hawaasa keenya miliyoona 12.8 ta'u hirmaachisuudhaan hawaasa keenya miliyoona 16.5 ta'u immoo fayyadamoo taasisuudhaaf karoorfamee jira. Kunis gama qarshiitiin gaafa tilmaamamu qarshii biliyoona 60.2 ta'u hojii kenna tajaajila lammummaa bara kanaatiin hojjechuuf karoorfamee jira. Hojiin tajaajila lammummaa kutaa hawaasa garaagaraa lakkoofsaan salphaa hin jedhamne fayyadamaa taasisuudhaan rakkoo hawaas dinagdee lammiilee mootummaa qofaan hiikuu hin danda'amne salphaatti hiikuu akka dandeenyu nu godhee jira. Lammiileen kutaalee hawaasaa garaagaraas humna isaanii osoo hin qusatin hojiiwwan garaagaraa irratti bobba'anii jiru. Hojii kenna tajaajila lammummaa keessaa dhiiga arjoomuunis isa guddaadha waan ta'eef sababa kanaatiin du'aatii garaagaraa hir'isuudhaaf keessumaa haadholee yeroo ammaa sababa du'aatii guddaa ta'e kan mul'atu yeroo baay'ee hanqina dhiigaati waan ta'eef akka godina keenyaattis kun akka mudanneef yeroo kanaan akka nama dhuunfaattis dhiiga kootii arjoomaan jira jechuudha. Biqilaa firii kennanis dhaabaa jirra. Keessattuu wantoota akka abukaadoo, muuzii, paappayyaan fa'aa kun wantoota fayyaa dhala namaatiif kennanidha. Qilleensi tokko jiraachuun hawaasa keenyaafis biqilaadhaaf, bineeldadaafis, bineensaafis, uumamaafis waan baay'ee murteessaa waan ta'eef. Dhiiga kana yeroo ammaa kana marsaa shanaffaadhaaf kan inni kennaa jiru. Dhiiga arjoomuudhaan nuufi waan xiqqaa ta'uu danda'a garuu deebi'ee lubbuu hawaasa keenyaa waan baraaruu danda'udha. Yeroo ammaa hanqina dhiigaatiin wal qabatee haadholiin da'anii yeroo miidhaman sababa hanqina dhiigaatiif miidhaan yeroo inni ga'udha kan argaa jirru. Namni balaa tasaatiin miidhamee yeroo hanqinni dhiigaa qunnamutti rakkoo adda addaa keessa seenamaa jira waan ta'eef tolooltummaadhaan hawaasni keenya aadaa kana yoo barsiifata taasisaa deeme rakkoon dhiigaa hawaasni keenya dhabuudhaan miidhamu hafuudhaa danda'a jennee yaadneetu. Kaayyoon isaa tokkummaa biyyaa hin mirkaneessa, jaalalli biyyaa akka inni jiraatu hin mirkaneessa, aadaaf duudhaa uummanni waloo waliin qabu akkamiin hojjechuu tokkummaan uummanni Oromoo qabu sun tokkummaa isaa miira ittiin bahee hojjetu mul'isee jira jechuudha. Hawaasni hojii kenna tajaajila lammummaa lammiin isaanii wal tumsuun hojjechuun deeggarsa namoomaa argatanis fayyadamoo ta'aniiru. Dhimmuunna ajjeese sharaa jalan ciisa amma sammaa kan dhugaa waaqaa sharaa jalan ciisa sin agarsiisuu hin danda'an sharaa jalan ciisa kunuun sharaa tokkoon tokko sin agarsiisuu hin danda'an waaqayyoo siniif galata argadhaa galata guddaa argadhaa jiraadhaa jireenya guddaa rabbi siniif jijjiiru rakkoo dhimmoo dursa du'aa keessaa caccabaa keessaa na baasa. Kan dura humna kiyyaa oolan dadhaba roobina anatti roobaa tureyyuu odunatti rooba ijoollee afurii humnaan bulfataa tureyyuu amma immoo gammachuu guddaan itti dhagamee jira. Gammachuu guddaan itti dhagamee jira. Akkanuma natti roobaa ture. Akkanuma natti roobaa ture. Amma immoo gara dukkana gara ifaa baatan jira. Waa keessa hojii gara ifaatan baa jira. Beelaa ture roobni narra roobaa ture. Ijoolleenis beelaa ture. Bakka rakkoo irra ture iyyuu. Amma gammadeera gammadaa. Amma roobarraa bahee qorqoorroon naa dhaamee barreenis naa tolee isin haa tolu ulfaadhaa galatooma. Qorra keessan na baasaa beeluu keessan na baasaa jira mootummaan kun waggaa dheeraan jammaree na bireedhaan. Awwaan manilaa uummatu waan ani gadduun qabu waan edda mootummaa koo qabadde har'a moo nan gammade ka gammada waaqayyo sina gammachiisu. Gammachuu guddaan nutti dhaga'amaa jira. Gammachuu guddaa gammachuu amma hin jedhamne nutti dhaga'amaa jira. Mootummaan keenya kana yaadee harka qalleeyyoota amma kana jedhee kana yaadeetti dadhabee baay'ee kan nu gadhiisuu isaatiif gammachuu amma hin jedhamne nutti dhaga'amaa jira. Waaqayyo mootummaa keenya nuuf eebbi. Kanaan dura rakkachaan ture arrammoo kunoo baay'ee gargaaramaan jira. Jireenya koo immoo ittiin nan fooyyeffadha kanarratti. Hojjedhee ittiin jajjabaadhee. Daawwattoota keenya wal tumsuun hirmaannaa keenyaan wal cina dhaabbannee wal haa deeggarruun dhaamsa qophii keenyaati. Horaa bulaa deebana.